Jamtoota furdiftoota keenya nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtu jirra galanni waaqayyoo haa ta'u jecha. Mudannoo dheengadda gaafa namudate tokkoon isinitti dhufe. Kanarraas immoo irraa ergaa gabaabaan isiniif qaba. Innis maali yoo jettanii gaafa kamisaa gara uumanii kee yaani uumanii keessa hin jiraadha. Gara uumanii irraa gara hin maraate malee ookii deemne jedhanii naan jechuudha. Sanaa booddee achi deemnee gara maraate deemnee maraate keessa bullee kaleessa barii dudduuba deemnee jechuudha. Kaleessa bareetu deebaa jirru adumsa qanii tokkodha beektanii maraatii fi uumanii waliif adumsa qanii tokkodha garuu waliif hollaadha akka malee wal keessa deemu wal keessa oolu. Sanaa booddee itoo achi bullee achi deebaa jirru makiinaan dhufee karaa irratti nu jala tabalaashee. Ishee makiinaan tabalaashuu kana daarii maraatii fi uumanii fi maraatii irratti dhufee nu jala tabalaashee jechuudha. Kababa isaati asarii jechuudha. Beektuu warri biyya arabaarra jiraattanii. Sanaa booddee gaafa achitti makiinaan tabalaashuuf jarri baay'ee rifatanii safarri suni safara hin taanedha jedhanii baay'ee arabni bira galu kun baay'ee rifate. Rifatee yeroo makiinaan tabalaashuuf sanas safarri sun maqaan isaa bireemii jedhama. Daarii maraatii fi uumanii irradha. Rifatee geesse kanaa booddee achuma keessa taa'ee du'aa godhatee achirraa gadi bu'ee makiinuma sana keessa jirra. Keessa safaruma sanarraa gurfaa barbaade gurfaa sanatti dhaqatee dafee dhaqee jechuudha. Ani safarri sun dhugaa dubbachuuf waan rakkoon qaban keessa isaan sun beeku. Gurfaa sana keessatti ergan maqee geesse hin qollofe jechuudha. Inni fi qaallichii fi haati manaasaa gara makiinaa sanaatti deebanii makiinaa sana sirreessisuu fi amma gurfaatti yeroo fideen naqu sanatti qulfii qollofee qulfii natti kennee qulfii ijoolleerraa simboniin ofii keessi naannoo kanarratti gadi hin bahinaan jedhe. Sanaa booddee ijoolleen xixiqqoonis gurguddoonis hangafta waggaa 15 jirti. Eegoon waggaa 3 jirti. Isheen asuu qaba. Sanaa booddee mucaayeen waggaa 3 kun boosse akka malee iyyite maatii barbaadde jechuudha. Achisan mana qullufanii sokkanii warra ishee barbaaddecha isheen boossu kana iyyite akka tokko gurfaa sana keessa balleessitee irraa banee. Gaafa ni gurfaa sana irraa banu ijoolleen akka jiranitti dhiisanii iyyaa'ani. Baarriin jalaa baname isaan gaafa isaan baarrii kana ani banee innaan isaan iyyaa'anii sokkanii isaan maatii barbaadu. Maatiin qullufanis naannoo kanatti akka ijoollee gadi hin baafne ofiis akka gadi hin baafne nan jedhan naannoon suni maqaan isaa bireemii jedhama. Ani rakkoon inni qabu ani hin beeku. Sanaa booddee ijoollee isaan barbaachisan kaan intalli isheen waggaa 15 sun immoo hin beekti isheetti himaniiru. Nutti niyaanatti himnee malee rakkoo achi sana keessa achi kana jiru jechuudha. Sanaa booddee achi kun turuu miti jedhe abbaan koo jette sicha isheen ijoollee ol deebisse ijoolleen iyyaa dhufanii ol seenanii namichi sicha achi bakka irraa dhufu jechuudha obboleeyyan kiyya sadarkaan rukutuu ga'e. Ani waan balleessine maaliif rukutuuf kaadhee bakka nan aare gisee sanatti jechuudha. Icha naaree safarri sun maadha seetanii safara sanatti nama gurguratu jedhan gaa dhaggeeffadha. Keessumatti warri maraatirraa garan dhuftanii araboota wajjin dhaggeeffadha gorsa isiniif ta'a. Araboota wajjin warri maraatirraa gara uumanii dhuftan. Dubaay irraa gara uumanii warri araboota wajjin dhuftan baay'ee xinqaaqee godha. Ijoolleen keenya jechuudha. Sa'aatii sanatti ani maaliif natti duta kan jedhu bakka nan aaree waan hin godhus na wallaalee sa'aatii sanatti
Sana booddee safarri suni baarrii qollofee deebee iddoo dhumne baarrii nutti qollofee ala lammaffaa nu naqee deebee natti duutee baarriin banii jennaan maal godhi jalaa bante naan jedhe. Kana booddee ana areeman baarri sin banne ijoolleen akka wayiitti iyyiti mucaa ishee xiqqoo waggaa 3 kun baay'ee iyyiti. Naan intalli isheen waggaa 15 kun maal naan jetti safara kanatti nama qaluu jettee naan jechuudha. Kanaaf abbaan koo akka gadi hin baane nuun jedheemi jette. Bireemi sana keessatti bakka 2 jira jedhan gaa bakki suni nama hedduu achi keessatti dhabamsiisan jedhani. Safara sanarra Araboonni hin jirani nama gurraacha qulqulluudha jechuudha. Bireemi sana keessa jechuudha. Akka naannoo xiqqoo wayiidha. Daangaa Maraatii fi Oomanni irradha jechuudha safarri suni. Isaan hojjettuu humnaa ol barbaadu jedhan. Hojjettuu humnaa ol barbaadu achi keessaa qorichaan si tuqu gisee ta'e wallaaltutti si fuudhanii si balleessu jedhani. Bakka isaan itti si qalan gambiraa boolluma keessa ta'e jedhani. Bakka yeroo fayyaa kee qabanii of wallaalsisanii qaban immoo boollatti si keessa darbatu jedhani. Safara sanatti Araba meeqa fixanii jennaan karaan kuni barana kan inni banamee naan jetti mucayyoon kun jechuudha. Maatiitti isheetti odeessinaan anatti odeessite. Kanaa booddee inni rifachuurra darbee dhugaa rabbii dubbachuu fi bakka hangarraatti rifaasuun irraa darbuu dide buleeyyan kiyya. Kan irratti maalin siniin jechuu barbaade warri maraatirraa gara Oomanii ookii deeme jedhanii sim fuudhanii deemanii duukaa akka argite hin deemina. Warra afaan beektan keessumattuu didaa hin deemnu jedhaati. Maaliif hojjettuun tokko kaatee rakkoon irra ga'ee isaan dantaan qaban ofii badde jedhanii dhiisuu danda'u. Maatiin nuun biyya keessaa nu barbaadu. Oomaniif immoo Dubaay Maraati baay'ee ol keessa deemu. Dhugaa dubbachuu baay'ee ol keessa deemu. Dubaay nu bira oolanii fagalanii jiru. Maraatillee akkuma kana. Ooman keessaallee Maraati kan naqanii dudduuba ookii turanii dudduuba deemanii jiru. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa ijoolleen keenya biyya 3 kana keessa jirtanii. Ooman keessaa immoo gara maskatii irraa gara achi deemtanii. Biyya garaagaraadha baqachuun ooman kana keessayyuu baay'een isaanii gara sumoolu dhugaa dubbachuu fi yeroo manni barumsaa ijoollee cufamu yeroo hojiin cufamu garas jiraaturra caalaan isaanii. Kanaaf ijoolleen keenya baay'ee xinqaaqee godhaa of eeggadhaa siniin jedhee dhaamsa kana sinii dabarsaa jira. Maaliif jennaan ilmi namaa kuni Waaqayyo garuu hamaa namarraa isaa qabu malee ani rifaasuun hanga gaafa sanaayyuu na keessaa ba'uu didee isumaan namicha iddoon hin gallee nan gaafadhe. Intala hangafa kanaan immoo isheetti himanii isaanitti ni odeessi ijoolleettis ni isheettis ni midhanii. Isheen natti himte sana nan gaafadhe maaliif akkas rifattan jennaani eenyu sitti meedhee na gaafatanii jechuudha naani. Isumaan anoo dhageeran maas durmaanuu nan beekaa. Maaliif na dhoskitan naan sirrii madhaa. Achi keessa akkoo rabbitu nu gargaaree naan malee achi keessa daqiiqaa tokkotti si balleessu. Namni karaan kuni dhiyoo kana baname amma dhiifameera jennaan baname malee karaan kun cufamee xiyyaaraan irra caala namni adeema malee makiinaatiin dhiiseera naan jedhani. Daalalaama waan akkasii dalaguuti jira jennaan jedhan gaa. Jechuudha jarri sun gugurraaleedha Arabaa ta'anii maal akka isaan ta'anii ani irraan beeku dhugaa dubbachuu fi Arabni iji tokko naannoo sanarra hin jiranii. Naannoo isaatii tokko achi keessa turre achi keessaa damnee hojjechiiseema. Achi keessaa nu baasee siniin jedha obboleeyyan kiyya. Of eeggadhaa warra Araba duukaa keessumattuu mana ijoolleen jirtu Araboonni hojjettu manatti dhiisanii hin deeman. Ammani ijoollee duukaa bakka isaan deeman hin deema waan ijoollee eeguuf jecha jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa siniin jechuun dhaamsa koodhaa obboleeyyan kiyya. Biyya Maraatii fi Oomanii keessa warri jirtan Dubaay irraa warri garan dhuftan of eeggannoo godhaan dhaamsa obbolummaadha. Kanan siniin jedha.